Here we go. Har ammoo jechoota nuyi ilaallu jechoota guyyaadhaa gara guyyaatti fayyadamnu kanneen akka as far as jechuun haga ammaatti, haga yoonaatti, haga kanaatti, kanaaf kan fakkaatan afaan Ingiliffaatiin akkamittiin akka fayyadu yookiin kanaatiin akkamittiin akka senteensii mataa keenya akkuma istaarti goonu ni ilaalla. Inni lammaffaan as soon as akkuma battaluma sana akkuma sun ta'ee argitiin jechuudha. Kanallee ni ilaalla. Inni kan biraan as well as inni kun immoo dabalataanis yookiis immoo akkuma sanas kan jedhu jechuudha. Fi yoo dandeenye yeroo gahaa qabaanne as if kana jechuun akkuma waan beeku wayii hin beeku garuu information gahaa hin qabu waa'ee sanaa garuu akka nama beekutti haasaan yookiin haasoftii ni jedhu. Soorsa kanallee as if kan jedhu fayyadamuutiin akkamittiin akka fayyadamnu ni ilaallaa jechuudha. Haga xumura qophii keenya waliin turan affeeraa keenya. Yoo chaanelii kanaaf haaraa taatan boriftaan subscribe gochuu keessa waa hin hafneef amma subscribe gochuutiin akkuma kanas laayikii fi sheer gochuutiin hiriyoota keessan akka qaqqabu kan qabsiistan affeeraa isiniif goonirraa jechuudha. Inni jalqabaa akkuma sila kaasee as far as kan jennu afaan Ingiliffaatiin isa maal jedhudha? Hanga. Ani fakkeenyaaf hangan si beekutti, hangan ishii beekutti, hangan isaan beekutti yookiin hangan beekutti akkas yookiin akka kana dhaamani jedha. As far as kan jedhu kun haga ammaatti hangan si beekutti kanaaf kan kana fakkaatee dheeraa fakkeenyaatiif hangan si beekutti ati nama gaariidha jechuu yoo barbaanne nama tokkooti. Hangan si beekutti ati nama gaariidha jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin as far as kan jedhu kana fayyadamuutiin as far as I know you are a good person. As far as I know you are a good person. Hangan si beekutti ati nama gaariidha jechuu yoo barbaanne as far as I know you are a good person jechuu ni dandeenya jechuudha. Hangan si beekutti ati nama gaariidha jechaa jirra jechuudha. Akkuma kana immoo hangan isa beekutti waa'ee third person tokko yookiis immoo waa'ee nama qaama kabiraa qaama sadaffaa tokko ni haasofna yoo ta'e hangan isa beekutti inni nama of tuuludha. Nama ol of qabudha jechuu yoo barbaadu as far as kan jedhu kana fayyadamuutiin as far as I know him he's arrogant. As far as I know him he is arrogant. As far as I know him he's what? He's arrogant. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni nama ol of qabu, nama of tuuludha. Hagan isa beekutti. Ani akkattan isa beekaa jechuu yoo barbaadu afaan Ingiliffaan akkana jechuu dandeenya jechuudha. Great. Is it clear? Do you have any ambiguity here? Good. Mee isin immoo hamma ishee beekutti isheen arjaa jechuu yoo barbaadu afaan Ingiliffaan maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'aa. Put your answer in the comment section or leave your answer in the comment section. Great. Inni lammaffaan kan nuyi ilaalu maal jennee as soon as kana jechuun battaluma yookiin immoo akkuma achi geessee naaf bilbilii. Akkuma achi geessee kana godhii kanaaf kana fakkaatan ni jenna. So isa sana jechuudhaaf afaan Ingiliffaatiin as soon as jechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma as geessee naaf bilbili jechuu yoo barbaanne nama tokkooti akkuma as geessee naaf bilbili jechuu yoo barbaanne as soon as kan jedhu sana fayyadamuutiin as soon as you arrive here, give me a call. As soon as you arrive here, give me a call. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun akkuma as geessee anaaf bilbili battala as geessee dafii yookiis ariifadhu anaaf bilbili jechaa jirra jechuudha. Great. Inni kan biraan
akkuma ergaan si gaheen deebisii naaf bilbilii. Akkuma ergaan yookiis miisijii yookiin tekstii qaqqabeetiin maal godhi deebisii naaf bilbilii jechuu yoo barbaadu afaan Ingiliffaatiin as soon as kan jedhu kana fayyadamnee as soon as you get text call back. As soon as you get text call back. Akkuma ergaan si qaqqabeetiin deebisii anaaf bilbilii jechuu yoo barbaadu afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Dear. Inni kabiraan kan nuyi jenne akkasumas dabalatas waa ta'e haasofnee booddee dabalatas akkuma kanas jenneetti fufna. So sanammoo kan nuyi jennu asumas sadaffaan akkasumas dabalataanis waan ta'e wayii haasofnee irraa dabalatatti fufnee waa haasa'u yoo barbaanne waan sana wajjin wal qabatu akkasumas kan jedhu kan inni fayyadamnaa jechuudha. Kana fayyadamuuf jecha gabaabaa afaan Ingiliffaatiin kan nuyi fayyadamnu as well as kan jedhu kana jechuudha. Fakkeenyaaf ani afaan Ingiliffaa akkuma kanas yookiis dabalataanis Arabiffa nan dubbadha yookiis nan haasa'uu ni danda'a jechuu yoo barbaanne as well as kan jedhu kana fayyadamuutiin I can speak English as well as Arabic. I can speak English as well as what? Arabic. I can speak English as well as Arabic. Yeroo jennu afaan Ingiliffaas dubbachuu akka dandeenyu dabalatammoo kana qofaa miti afaan kan biraa Arabiffallee akka dandeenyu dubbachaa jirra jechuudha. I can speak English as well as Arabic jechuu ni dandeenya jechuudha. Ani nyaachaa akkasumas faaruu dhaggeeffachaa jira. Ani osuma nyaata nyaachaa jiruuti akkana haa ta'u jedhee baata. Ani osuma nyaachaa jiruuti faaruu dhaggeeffachaa jira jechuu barbaadu. I'm eating as well as listening music. I'm eating as well as what? Listening music jechuu ni dandeenya jechuudha. Ani nyaachaa akkuma kanas maal gochaa jira faaruu dhaggeeffachaa jira jechuu barbaadu. Akkas jechuu dandeenya jechuudha. Inni kabiraan akka nama beekutti hin beeku garuu akka nama beektutti hin beektu garuu haasa'a yookiis immoo dubbataa waa'ee waan tokko jechuu barbaadu akka nama beeku yookiis akka nama beektutti haasa'a yookiin haasofti jechuu barbaadu as if or as though kan jedhu kana jechoota akkasii kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Let's see some examples. Akka waan sooressa ta'e of taasisa. Namichi sooressa akka hin taane akka nuyi beeknu akka nama maallaqa qabu akka sooressa ta'e of taasisa. Akka sana of godha jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin as if kan jedhu kana fayyadamuutiin he act as if he is rich. He act as if he is rich. He act as if he is rich. Inni sooressa miti garuu akka nama sooressaa of taasisa yookiis akka sana of godha yookiis akka sana jechaa jirra jechuudha. As if or as though he act as though he is rich jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Inni kan biraan akka nama bareedduutti haasofti miti garuu. Sorry to take that. Jechuu qofa ifamaa garuu akka nama bareedduutti ni haasofti yookiis akka nama bareedduutti ni haasa'a ni jenna yeroo hedduu. So akka kana jechuu yoo barbaadu she talks as if she's beautiful. Ishee bareedduu miti garuu akka nama bareedduu of gooti jechaa jirra jechuudha. She talks as if she's beautiful. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Meeshaan immoo akkuma mana geessee naaf bilbili jechuu yoo barbaadu afaan Ingiliffaa maal akka jedhu deebii keessan komeetii jedhanuuf kaa'u. Akkuma kanallee hangan as jirutti waan barbaadde hojjechuu ni dandeessa jechuu yoo barbaadu afaan Ingiliffaa maal akka jennu leave your answer in the comment section. Thank you.